Qarshiin Itoophiyaa gabaa wal fakkaataa bilaak maarkeetti keessatti riikardii guddaan gadi bu'uu yaaddoo diinagdee guddaa uumeera jedhame. Iraan Israa'el waliin dhukaasa dhaabuu yeroof qofa jechuun tarkaanfii cimaa fudhachuuf akeekkachiiste. Paartiin Itoophiyaa biyya bulchaa jiru galaana diimaa argachuun aantummaa biyyaalessaa ta'uu irra deebiin mirkaneesseera. Odeeffannoowwan kana sadeen gaggabaabsinee kan isiniin geenyu ta'a. Qarshiin Itoophiyaa gabaa wal fakkaataa bilaak maarkeetti keessatti riikardii guddaan gadi bu'uu yaaddoo diinagdee guddaa uumeera. Gabaasni Ool Afrikaa hagayya 8 akka agarsiisutti qarshiin Itoophiyaa gabaa bilaak maarkeetti irratti doolaara Ameerikaa tokkoof qarshii 174 ta'uun sadarkaa baankii biyyaalessaatti qarshii 137 irraa gadi bu'eera. Garaagarummaan kun parsantaa 40tti kan dhiyaate yoo ta'u, sagantaa haaromsa diinagdee Itoophiyaan gaggeessaa jirtu irratti dhiibbaa cimaa uumeera. Kunis diinagdee IMF'n deeggarame doolaara biliyoona 3.4 kan bara darbe diinagdee tasgabbeessuu fi investimentii dhuunfaa hawwachuuf eegalte gufachiiseera. Dhaabbileen daldala maallaqa biyya alaa karaa baankotaa argachuuf rakkachaa jiru. Isaanis doolaara raashinaa kennuu itti fufaniiru. Yeroo baay'ee dhaabbilee mootummaa waliin hidhata qabaniif dursa kennu. Dhaabbileen dhuunfaa hedduu yeroo ammaatti meeshaalee galchuuf dhiyeessitoota biyya alaatiif kaffaluuf gabaa gurraacha irratti hirkatanii akka hojjetan taasiseera. IMF qaawwi bal'achaa dhufuun liqaa walxaxaa taasisuuf amantaa haaromsa maallaqaa Itoophiyaa irratti qabu mancaasuu akka danda'u akeekkachiiseera. Rakkoon caasaa kan akka dhangala'aan baankota gidduu gadi aanaa ta'u, Komishiniin FX 2.5 ta'u, akkasumas quunnamtiin imaammata maallaqaa laafaa ta'e gabaa jallisaa jira. Tarkaanfiiwwan liqii fi faayinaansii ciccimoon qaala'insa jireenyaa kan saffisiisan yoo ta'u, sirni FX guutumatti gabaa irratti hundaa'ee jiraachuu dhabuuf iftoominni imaammataa guddaa ta'e dhabamuun amantaa investeerootaa daran miidhuuf galtee kaapitaalaa dhuunfaa gadi buusuu danda'a jedhame. Paartiin Itoophiyaa biyya bulchaa jiru galaana diimaa argachuun aantummaa biyyaalessaa ta'uu irra deebiin mirkaneesse. Paartiin badhaadhinaa dhimmichi ajandaa idil-addunyaa ta'uu labsuun mirga uumamaa fi seenaa biyyattiin galaana diimaa seenuuf qabdu mirkaneessuuf waadaa seene haaromseera. Walgahii hagayya 5 irraa haga 8 gaggeeffame hordofuun paartichi ejjennoo ji'oo-istiraateejii Itoophiyaan naannichatti qabdu deebisuuf tattaaffii marsaa tokkoof tarkaanfateera jedheera. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahimad irra deebiin biyyi uummata miliyoona 120 ol qabdu lafaan marfamtee turuu hin dandeessu jechuun falmaa jiru. Qaqqabamummaa galaana diimaa dhimma lubbuun jiraachuu fi mirga seenaa seera qabeessa jechuun amananiiru. Dubbiin kun Eertiraa waliin wal-dhabdee cimseera. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii daangaa amma jiru jijjiiruuf sochiin godhamu kamiyyuu fudhataman qabu jechuun akeekkachiisanii himannaa akkanaa kaka'umsa waraanaa jechuun ibsaniiru. Waliigaltee nagaa bara 2018 qabaatanis waggoota darban keessa hariiroon biyyoota lamaanii qabbanaa'u naannoo jijjiirama seenaa hin qabne keessatti walitti bu'iinsi haaromfamuu danda'a jechuun sodaan dabalaa jira. Iraan Israa'el waliin dhukaasa dhaabuu yeroof qofa jechuun tarkaanfii cimaa fudhachuuf akeekkachiiste. Gabaasni Iraan Internaashinaal hagayya 8 bara 2025 qabatee ba'e akka mul'isutti eegdonni warraaqsaa Iraan dhukaasa dhaabuun dhiheenya kana Israa'el waliin taasisan yeroodhaaf dhaabbachuu qofa malee xumura wal-dhabdee kana akka hin taane labseera. Birgaadeer Jeneraal Majiid Kahadaamii Israa'el Iraan tasgabbii dhabsiisuuf lolatiin sammuu fi basaasaa gaggeessaa jirti jechuun uummanni biyyattii dammaqinaan akka eegu dhaamaniiru. Iraan waraana itti aanuuf meeshaalee waraanaa qopheessitee xumuruuf sirna ittisa qilleensaa cimaa ta'e ijaaruu dubbatti. Akkasumas wal-dhabdee haaraan kamiyyuu Israa'el irratti miidhaa guddaa akka fidu akeekkachiiste. Gama biraatiin ammoo ministeerri dhimma alaa Iraan Israa'el tarsiimoo waraanaa haaraa jalqabuun Gaazaa sabummaan qulqulleessuuf karoorfatte jechuun himatte. Kunis ragaa duguuggaa sanyii Falasxiinota irratti raawwate jechuun qeeqeera.